Ashamaa akkam jirtu yeroo garaagaraa irratti waa'ee haala viidiyoo isiniif hojjechaa jira. Har'a immoo akkaataa kamiin akka geemii taphannuu fi akkaataa kamiin akka gaambel goonuun isinitti argisiisa. Isa dursaa kan isin barbaachisu kooyiniidha. Kooyinii yeroo darbe isinitti argisiiseen ture VIP akkaataa kamiin akka bitattan irratti riichaarjii akka gootanii. Har'as immoo kallattii kanaan isinitti argisiisu. As mallattoo giftii kan argatu tuqxaniin booda jala kanarraa maaltu jira? Bakka kanarraa ani kooyinii ani qabu jira. Kooyinii 25 kan keessan duwwaa ta'a. Isa ni tuqxu. Bakkuma sana ni tuqxu sun duwwaa sana jechuudha. Yeroo tuqxan akkaataa kanaan namoota jiran isinitti argisiisa. Yeroo darbillee kan inni isinitti himee ture. Har'a innis kun bakka kana siinarii irra jira. Maammee kan jedhamu kana isa kana fayyadamtanii isa biraan chaatii irratti dhaqxanii kooyiniin barbaade jettanii ani yeroo baay'ee irraa bitaa waan ta'eef kunoo akkasitti yeroo baay'ee waan irraa bituuf isarraan yookaan immoo WhatsApp irraan deemtanii isa dubbisuu dandeessu. Laayikii isaan barbaadu jettanii immoo namoota jiran keessaa as keessaa namoota barbaadan chaatii irratti dubbistanii kooyinii amma barbaadan gaafattanii kooyinii irraa bitachuu dandeessu jechuudha. Tole erga kooyinii qarshii ergitaniif isaan kooyinii isin erganiin booda amma akkaataa kamiin akka geemii taphannoon isinitti argisiisa akka viidiyoon isinitti hin dheeranneef jechuudha. Diiteel keessa galee isinitti hin argisiisu maaliif geemiiwwan baay'een isaanii wal fakkaatu waan ta'eef isinumti yaalaa garuu maal akka sanarraa eegamuun isinitti hima. Jalqaba geemii taphachuutti osoo hin galiin dura kan isin beekuu qabdan geemiiwwan kamillee carraadha akkasumas immoo neetworkiin keessan murteessaadha jechuudha. Maaliif pilaatfoormiin kun yeroo hojjetamu itti yaadameetu hojjetame waan ta'eef isin yeroo isin nyaataa jirutti lakkii amma nyaadhutti jettanii yoo deemtan duwwaa galtu jechuudha. Akkasumas immoo yeroo wiingootanitti immoo maaliif pilaatfoormiin kun kan namatti tolu yeroo wiingootanitti ofirratti erguu dandeessu yeroo nyaatamtanitti immoo keessaa ba'uu dandeessu. Kanaaf yeroo wiingootanitti daftanii bu'aa keessan yeroo ofirratti erguu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu yeroo geemii taphatutti amma kanatti nyaatamuu qaba jedhee galuu qaba. Fakkeenyaaf 20 qabatan yoo isin ta'e biyaansi 5,000 qofan irraa nyaatamuu qaba. 10,000 qofan nyaatamuu qaba. Yoommoo wiingootaan aga 30,000 aga 40,000 50,000 100,000 yeroo naa kennetti ba'uun qaba jettanii murteessuu qabdu malee callistutaniituma itti deemuun qabdan maaliif yeroo isinii kennittis deebi'ee isinirraa fudhata. Yeroo isin nyaatettis immoo deebi'eetuma isin nyaachaa deema jechuudha. Kan biraa yeroo itti taphattan filachuu qabdu. Sa'aatii namoonni baay'een neetworkii hin cinqinetti. Kana jechuun fakkeenyaaf akka biyya keenyaatti sa'aatii naannoo sa'aatii 8 guyyaa yoo ta'e ganama yoo ta'e immoo naannoo sa'aatii 4tti halkan immoo sa'aatii 6 booddee waan akkasii taphachuu qabdu jechuudha. Yeroo itti neetworkiin namoonni baay'een neetworkii irra hin taanetti namoonni baay'een yeroo boqonnaa isaanii fi yeroo isaan hojiitti biizii ta'anitti isin immoo geemii keessa seentanii taphachuu qabdu jechuudha. Innaa kana yoo beektan waa'ee kana yoo beektan geemii irratti taphattanii guyyaadhaan galiin keessan guddaa ta'uu danda'a jechuudha. Tole geemii taphachuudhaaf maal gootu bakka kanarraa mallattoon geemii kun jirti ishiin ni tuqti. Erga isa tuqxaniin booda asirra geemiiwwan jiran ni ba'u jechuudha. Geemiiwwan baay'een isaanii ispiiniidha. Geemiiwwan asirra jiran baay'een isaanii ispiiniidha. Kan ispiiniin taane asirratti fiishing staariidha. Chicken rood kan jettu kanaa fi kan biraa kamtu jira. Kanaan alatti hundumti isaanii ispiiniidha. Yeruma tokko tuqxu jechuudha. Fumaaf naanna'aa jechuudha. Tole kan biraa geemii isa jalqabaa oshinaantii irra kan jiru isinitti argisiisa. Oshinaantii yoo argitan hundumti isaanii wal fakkaata. Tole oshinaantii irra erga seentaniin booda simbira sagaleen sin jeequu danda'a. Jalqaba bakka kanarraa sagalee ni cuftu. Erga sagalee cuftaniin booda asirratti gubbaa kanarratti kooyinii amma akka qabdan isinitti argisiisa. Jala kanarratti immoo ammamiin akka taphattan isinitti argisiisa jechuudha. Mallattoo pilaasii kana dabaltanii amma ittiin taphattan ni dabaltu. Mallattoo maayinasii kana gootan immoo amma ittiin taphattan ni hir'istu jechuudha. Fakkeenyaaf ani 120 irra jira. 600 200 haala kanaan godhee taphachuu ni danda'a. Garuu an oshinaantii yeroo baay'inaan kennu sana booda ispiin kan jedhu tuquudha. Oshinaantii yeroo baay'inaaf hin kennu isinumatti argisiisuufidha malee jechuudha. Kana nan seene kun akkuma argaa jirtan yeroo lama na nyaateera. Mi'a immoo 600 yaala. Kun akkuma isinitti argisiisaa jiru sa'aatiin nan amma seenis sa'aatii hin taanedha. Neetworkiin namoonni baay'een biiziitti ta'anidha. Namoonni baay'een yeroo itti neetworkii biizii godhanidha jechuudha. Kanaaf bakka akka sana nyaachaa jira waan ta'eef maal gochuun qaba jechuudha. Keessaa ba'uun qaba jechuudha. Naa kennaan jiru na nyaachaa jira waan ta'eef. Sana booda maal gootu X gootanii keessaa baatu jechuudha. Garuu kan keessan isin nyaata miti. Yeroo itti neetworkii keessan sirrii ta'etti taphataa sirrii.
nama makiinaadhaan seene yerootti neetworkiin keessan sirrii ta'etti illee isin taphadhaan isiniin jedha. Tole geemii kan biraa keessa galee yoon isinitti argisiisu baay'een isaanii spiinidha. Geemiiwwan ariifii ta'an jedhee yaadu ammatti kan wiin ittiin gootan jedhee yaadu. Kireezii geemiin kun ariifidha. Keessattuu haaraadhas waan ta'eef ariifii kenna. Taane kan jiru piraamidis loot kan jedhu kunillee akkasuma luudoo namoonni luudoo bakka geemiin kan biraarrattis ni taphatu waan ta'eef luudoonis ariifidha. Laakii kan jedhu kunillee homaan jedhu. Akkasumas immoo asirratti kuma tokkoof naayit kan jedhu kun jira innillee homaan jedhu ariifidha. Maajik sloot warri jedhaman baay'een isaanii ariifidha. Laavaa sloot garuu yeroo seentanitti hunduma isaaniirraa kooyinii hammam akka qabattanii seentanii fi hammam akka qabsiistanii seentan beekuu qabdu ishii hunduma irratti jechuudha. Maaliif callistanii tuquu hin qabdan kooyinii amma callistanii kooyinii keessan hunda akka hin nyaatamneef jechuudha. Fakkeenyaaf kun amma piraamidis lootii irra galeen isinitti argisiisu. Piraamidis lootii irratti bakka kanarratti kooyinii amma ittiin taphattanidha kan inni isinitti argisiisu. Bakka kanarratti immoo kooyinii hammam akka qabdanidha. Kun maayinasii gootanii dhibbarraa kaatanii taphachuu dandeessu akka 10,000 jechuudha. Akkasumas amma dhibbaan taphattanii garaand irratti akka carraa ta'e carraa isaan kanaa yoo argattan aga 4,000 argachuu dandeessu. Yerootti 10,000 taphattan immoo aga 400 ittiin argachuu dandeessu jechuudha. Taphachuudhaaf kun akkanumatti fakkeenyaaf dhibbaan yoon spiin godhee isinitti argisiisu yeroo spiin gootanitti haala kanaan isinii kennachuudha. Ani yeroon ammatti seene yerootti isinimatti argisiisuuf malee yeroo hin taanedha. Malee yeroo baay'ee keessattuu geemiin inni kun baay'ee naa kenna. Garuu neetworkii hin qabu yeroo kanatti amma namni baay'eenis immoo waan jiruuf jechuudha. Inna dabaluu barbaadan kun akkasitti 500 fa'a gootanii akkasitti taphachuu ni dandeessu jechuudha. Kun akkanatti taphachuu ni dandeessu. Inna yaa'u baay'ee naa kennaan jiru waan ta'eef maal gochuun qaba jechuudhaan amma yeroo inni na nyaatu kanatti kun ammoo osoo argaa jirtanii naannoo 20,000tti na galchee jira. Ba'uun qabaa jechuudha amma yeroo akkasitti na nyaatu kanatti geemii kana dhiisee keessaa ba'uun dirqama jechuudha. Inna baatanii geemii kan biraa yaaluu yookaan immoo neetworkiin keessan yeroo ta'etti taphachuu qabdu jechuudha. Taane kan jiru geemiin akkasiin ilaaltan nama barbaadu fiishingidha. Fiishingii guyyaa biraa kanaan ittiin taphadheen isinitti argisiisa. Fiishingiin baay'ee ariifidha. Keessattuu seeraan yoo eegdanitti seeraan taphattan baay'ee ariifidha jechuudha. Fiishingiin ennaa seentan akkasitti isinii bana. Fiishingii staarii yookaan immoo qurxummii kana jechuudha. Guddaa wayin ittiin gootu. Kooyinii xiqqoo qabattanii seentaniyyuu guddaa wayin ittiin gootu. Kanan irra taphadhe isinitti argisiisu maaliif wiinii yeroo godhan isinitti argisiisa. Arranaa kennuu dhiisuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Okay, maal gootu jalqabaa fiishingii irra galtanii sagalee isin jeequtu jira. Bakka kanarra galtanii sagalee isaanii cuftu ani cufee waan hin jiruufidha shi viidiyoodhaaf waan naan mijanneef jalqabuma cufee waan hin seeneefidha. Sana booda ergas keessa galtanii siitingisa jedhu kana tuqxanii kun isaan kana sadan isaaniiyyuu oof gochuu qabdu. Sana booda erga asirra dhuftaniin booda kan isin gochuu qabdan inni jalqabaa bakka kanarratti beekuu qabdu. Isaan kun bakka kanarra kan jiru kooyinii keessanidha. 20,000 kun asirra kan jiru immoo kan ittiin taphattanidha. Maayinasii gootanii ni hir'istu aga 50tti aga 10tti deemuu dandeessu. Pilaasii gootanii immoo ni dabaltu jechuudha. Ittaanee kan jiru bakka kanarratti AIM ishiin kun ariifidha. Ishii kana fayyadamaa yeroo hunduma yeroo taphattan kun dafee akka isin ajjeesuu barbaadanidha. Kun immoo auto ofiisaati akka inni ajjeesuu barbaadan ofiisaati akka taphatu barbaadanidha jechuudha. AIM kana tuqxanii akkasitti yoo wanni gootan ofumaaf isin rukutee isin ajjeesa jechuudha. Kun akkasitti wanni keessan qofa dabalan ispiidii keessan qofa dabala ittiin taphachuudha jechuudha. Innaa kun akkasitti isiniif ajjeesa jechuudha. Nama 50 taphachaa jira. Yoon barbaade immoo 100 gochuu hin danda'a. Yeroo guddaatti gootanii taphattan akkasuma kan isin ittiin argattan guddaa ta'aa deema jechuudha. Kun haala kanaan ofuma isaatiif warra gurguddaa filee ajjeesa jechuudha. Anamma son AIM kanarraan kaa'anii isinitti argisiisume ofii kiyyaa yoon nan ajjeesa jedhee jechuudha. Kun amma akkasitti isa kana ajjeesa yoon jedhee kan biraa yoo jala galte ishii kana na ajjeesa jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabdu jechuudha isin isa kanarra kaa'uu qabdu jechuudha ofii isaatiif akka inni isin ajjeesu. Yaa'u neetworkiin kiyya ariifiin natti hin fakkaanne iyyuu garuu maan jedhu ajjeesaa jira jechuudha. Kun haala kanaan taphachuu dandeessu jechuudha. Kun amma 500 godheen jira. Kun 27 qaqqabeen jira asitti akka argaa jirtan. Kooyinii ani qabu dabalaa jira jechuudha. Akkan sodaadhee miti. Keessattuu guddaa yoo isiniif ajjeese immoo haala kanaan 36,000 qaqqabeen jira. Maal gochuun qaba jechuudha amma yoon barbaade keessaa ba'uu danda'a.
26,000 na deebise. Kanaaf dhaabuun qaba jechuudha yeroo inni akkasitti na nyaachuu jalqabutti. Kooyinii guddaa qabadhee waan hin seenneef. Akkuma duraan argitan 20,000 qabadhee seenee 26,000 tirfii argadheera jechuudha. Tirfiin argadhe sana maalan godha jechuudha. Kunoo sagaleen hin cufama garuu isinitti argisiisa ofirra seenii tanan giiftii ofii kenna jechuudha. Kunoo asirra argan seeneen booda. Sana booda akkasitti teessoorra gallee giiftii ofii kennina jechuudha. Tirfii keenya maaliif 20,000 qabadhee seenee 20,000 qaqqabeera. 6,000 irra jirtu maalan godha jechuudha. Giiftii ofii kennaa jechuudha. Amma immoo akkamitti akka nuti laakii yookaan immoo gaambalii isa jedhamu akkamitti akka taphannu isinitti argisiisa. Na hordofaa kunoo amma giiftii ofii kenneera abbaa 6,000 giiftii kan jedhu tuqeetii ofii kenneen jira. Amma immoo akkamitti akka gaambalii yookaan laakii taphannu isinitti argisiisa. Na hordofaa. Kan biraa har'a kan nuti waliin ilaallu laakiidha. Laakii yookaan immoo gaambalii isa jedhamudha. Laakii gochuudhaaf bakka kanarraa giiftii tuqna. Giiftiillee akkasuma giiftii ofii kennuufillee yeroo baay'ee kan hin tuqne fakkeenyaaf hoot kan jedhu irra taa'a kan keessanii. Hoot kan jedhu kanarratti erga taa'een booda nama hundarratti giiftii kennuu barbaanne yoo ta'e ool jechuu dandeenya. Giiftiis yoo ta'e laakis yoo ta'e jechuudha. Nama keessaa barbaannu immoo akkasitti filannee fakkeenyaaf amma mucayyoo kanarratti barbaada yoo ta'e ool kan jedhu kana kaasii tanaan. Mucayyoo ishii kanan barbaadu waan ta'e ishii qofaa kennuu danda'a jechuudha. Sana booda giiftiin tuqeen booda seenneen jedhan jechuudha. Ofii keessanii gochuu barbaadus immoo ta'e jalqaba ofii keessan tuqxanii sana booda giiftii kan jedhu jira. Sana booda ofii ergitu jechuudha. Nama teessoorra taa'uu waan hin dandeenyeefidha. Garuu sanitti argisiisu asuma osoo teessoorraan seeniin erga akkasitti ofii keessan teessoorra tuqxaniin booda jala kanarraa maaltu jira? Giiftis kan jedhu jira jala kanarra jechuudha. Isanii tuqxu. Erga isa tuqxaniin booda gubbaa kanarraa fakkeenyaaf laakii kan jedhu tuqe akkas laakii waan godhe teessoorra waan hin teenyeefidha malee akkasittiin seendennaan jedhu ofiifan argaa jechuudha. Namoota asirra jiran hundaaf immoo gochuu barbaadu yoo ta'e erga giiftii kanarra tuqxanii filannoowwan sadan kana keessaa laakii isa jedhu kanarra gootu. Erga isarra gootaniin booda asirraa tiraampishiin jettu kun giiftii miti laakii miti callisee bajii kooyiniidhaan kan godhamudha. Yoo barbaadan ittiin gochuu dandeessu jechuudha. Sana booda loolipoppii kan jedhu kana tuqxanii amma loolipoppiin abbaa 10ti gubbaarraa ool kan jedhu kana ni tuqxu. Nama hundarratti gochuu barbaaddu ofii keessaniifis teessoorra yoo jiraattan isinirratti isin godhama jechuudha. Jala kanarra immoo tokko wanti jettu jirti. Tokko ishii kana jijjiiruu dandeessu. Kana jechuun tokko jechuun 10 kana yeroo tokko namoota kanarratti darbachuudha jechuudha. Asirra gootanii 10 irra yoo gootan 10 kana baay'isuu 10 jechuudha. Dhibba namoota kanarratti darbachuudha jechuudha. Akkasuma yeroo isin ilaalullee baay'ee isin ilaala. Fakkeenyaaf kooyinii kiyya jala kanatti ilaala. Yoonaa dhalus yoonaa nyaatus ni argitu jechuudha. Jala kanarratti kooyinii koo ilaala. Sana booda ool jedheera 10 irra immoo tokko godheen isinitti argisiisame. Neetworkiin koo sirrii waan itti fakkaanneef seenneen jedha jechuudha. Kun amma na nyaateera. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaata. Kutaa itti aanuun immoo barnoota biraatiin aga walitti deebinutti turtii gaarii namoonni sabiskiraabiin godhin jirtan sabiskiraayib gochuudhaan akkasumas immoo viidiyoo kiyya amma dhumaatti ilaaluudhaan jajjabeessaa galatoomaa.